Hawaasa Oromoo Ohio magaalaa Columbusii fi naannoo ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Ohio koree deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Columbusitti Hagayya 14 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa akkasumas qophii bashannanaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artistoonni Oromoo kanneen akka Yeenet Dinqoom, Abdii Nuuressaa fi Kadiir Kotolaa sagantaa kanarratti argamuun isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Hawaasni Oromoo magaalota ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Daayireektariin OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Darajjee Hawaas, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo qophii Ohio kana irratti ni argamu. Teessoon The Crossroads Event Center 169 Fairway Boulevard, Whitehall, Ohio. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Kottaa haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if haa tumsinu. Koree qindeessituu sagantichaa Columbus, Ohio, USA. Shamarka fuune daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bakka irraan hordoftan marattuu nageenyi keenya isin dhaqqabu qophii keenya odeessaalee har'aatii walitti deebineeti jirra. Odeessaalee har'aa ana Abrahaam Birruu fi Yihuun Ingidaatu keessummeessaa ture. Yihuun baga nagaan dhufte. Guddaa galatoomii Abrahaam. Ayyee daawwattoota keenya qophii odeessaalee keenya har'aatiin ijoowwan dubbii guguddoo sadii qabannee jirra. Jalqaba irratti tumsa waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota Tigraay ilaalchisee karaa miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee Itoophiyaa akkasumas qaamota lamaan irraa maaltu jedhamaa jira kan jedhu irratti naasofna. Lammeessoo immoo daddaqama dinagdee Itoophiyaatii fi uggura liqii baankii Itoophiyaa irratti ni haasofna. Ajandaa sadaffaa ati odoo himte gaarii. Gara dhumaatti hariiroo waraanaa Itoophiyaan biyyoota garaagaraa waliin qabdi. Mootummaa France waliin hariiroon waraanaa isheen qabdu tureera. Yeroo ammaa hariiroon waraanaa mootummaa France waliin qabdu sun akka adda citee jiru himamaa jira. Gama kan birootiin biyyoota biroo kanneen akka Iraan waliin hariiroon waraanaa kan biraa uumamuuf yaalamaa akka jiru agarsiistuuwwan garaagaraa ba'aa jiru. Jillee United States illee ammas fala barbaacha gara Itoophiyaatti imaluuf jira jedhamaa jira. Dhimmoota kanneenis akkaatuma yeroo nu ga'een gaggabaabsinee kan ilaallu ta'a gara dhumaatti. Ayyee daawwattoota keenya haga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Odeessi keenya yoo xiqqaate sa'a tokkoof qilleensa irraa turraa karaa televezyiinii rakkoo teeknikaa fi uggura TVtiin Itoophiyaa fi biyyoota addunyaa garaagaraa dhaqqabaa kan jirre dhagaati jirra. Odeessa keenya garuu karaa reediyoo, karaa feesbuukii, karaa yuutuubii fi sooshaal miidiyaa nu hordofaa turuu dandeessu. Ajandaa jalqabaa irraa eegalla Yihuun. Tibbana waraanni bilisummaa Oromootii fi humnoota Tigraay tumsa ijaarrachuu isaanii hordofee biyya keessaa fi biyya alaatti haasaan garaagaraa deemaa jira. Gartuun deeggaruun jira, gartuun dhimma kana mormuun jira. Irra caalaatti immoo mooraan bilisiginnaa waan kana irraa rifatee akka malee irraa haasawaati jira. Sanarraa jalqabnu dubbichi eessaa eegala? Tole egaa akkuma ati kaaftedha dhimmi kun mata duree dubbii namoota biratti mata duree dubbii ta'etti dhufee jira. Miidiyaalee fi aktiivistoota biratti immoo ajandaa marii ta'eeti kan inni argamu.
Egaa gam tokko hin deeggara gamni deeggaru maal jedha dhimma kanaanii hariiroon kun walta'iinsi kun walta'iinsa yeroo isaa eeggatedha. Qabsoo Oromoo ceesisuuf illee dhimma murteessaadha yeroo ammaatti sabaaf sablammoota biroo faana hojjechuun qabsoo Oromootiif tumsa uumuun baay'ee murteessaadha jechuudhaan kan kaa'ame ni jiru. Siyaasa keessatti firri dhaabbataanis ta'e diinni dhaabbataan waan hin jirreef waraanni bilisummaa Oromoo humnoota kanneen faana hojjechuun cubbuu miti jechuudhaan kan kaasan ni jiru. Gama biraatiin ammoo akkuma sila kaasuudhaaf yaalte waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee gumaa seenee jechuudhaan wanti ka'aa jiru ni jira. Murtoonni jarri kun murteeffatan sirriidha moo sirrii miti waan jedhu yeroodhaaf dhiifne namoonni yookaan qaamoleen murtoo kana hadheeffatanii balaaleffataa jiran eenyu fa'ii waan jedhu gaggabaabsine ilaaluun barbaachisaatti fakkaata bira. Egaa warri amma dhimma kana irratti akka malee rifaatuun barreessan keessumaa mooraanii biyya bulchuu aktiivistootii fi namooti qondaalota isaanii irra deddeebiin akka waraanni bilisummaa Oromoo mana gumaa seenetti kan kaasaa jiranii haa ta'uuti immoo karaa waraana kanaas ta'ee karaa tumsa kana qaamota deeggaranii aktiivistoota jajjaboo dhageenyu waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota TPLF yookiin humni waraanaa Tigraay jedhamu kuni mooraa mootummaatiin akka shoor keessaatti farrajame kaampii tokko keessa galeera jalqabumaa. Kanaaf warri mootummaa dhimma kanarratti haasaa gochuu tumsa kana qeequuf maaliif gara fuulduraatti dhufuu filatanii kaleessa ajandaa kaanii humna kana bakka tokkotti ramadanii jiran. Maalirraa kaaniiti yaa shoorkistoo jedhanii kaleessa iyyuu kaampii tokkotti ramadanii jiranii har'a maaliif akka ajandaatti godhan jedhanii warri akka qeeqa guddaatti kaasaa jiranii yaadatta yoo ta'e ragaa qabatamaa kan hin qabne ministeerri muummee yeroo waraanni Tigraay yeroo mo'ame gara jalqabaa waraana injifatanii paarlaamaa irratti gaafa dubbataa turan humnooti waraana bilisummaa Oromoo jedhan Tigraay keessaan waraanaa jiranii jedhanii iyyuu kaasanii turan sadarkaa sanaa geessee turte dubbiini. Amma tumsi kun officially himamee warri waraana bilisummaa Oromoo haasaa tana dura hariiroo akka hin qabne haasaa jira. Marroon dhiyoo kana haasaa ture. Tana dura hariiroo akka hin qabne waliigalteen kun iyyuu ji'a tokko asidha kan haasaan jalqabamee waliigalteetti yookiin tumsatti seennee immoo murtoon kuni murtoo gootummaa si gaafatu murtoo jabaa fi beektaa akka salphaatti waan murtaa'uu hin dandeenye of mo'achuu si gaafatudha. Sana keessatti immoo mooraan Oromoo haala fuulduree Itoophiyaa kanarratti mooraan Oromoo murtoo kanarra ga'uun balaa osoo hin taane balaa dhufuu hir'isa. Mataan isaa balaa qaba osoo hin taane balaa dhufuu hir'isa. Kanaaf sanarra ga'uuf ejjennoo jabaa akka qabanii yeroo dheeraa akka itti fudhatee haasa'ee jira jechuudha. Egaa amma haaluma tibbana deemaa jiru kana hordofaati kanan ture miidiyaaleen maal jedhanii darbee immoo aktiivistoonni yookaan dabballoonni sirna biyya bulchuu maal jechaa jiru dhimma kanarratti waan jedhu anis ilaalaatan ture. Qaamni biroon murtoo kana hadheeffatee balaaleffataa jiru miidiyaalee sirnicha tajaajilan kan biyya keenya keessa tamsa'anidha. Akkuma fakkeenyaatti manumaan ifati keessa turre OBN irraa kaasnee ilaaluu dandeenya. OBN yeroo ammaa hojiin isaa inni guddaan hariiroo yookaan walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay gidduutti taasifame kana hadheeffachuudha. Oduun hojjetamu yaadni hawaasaa walitti qabamu qophiileen haaraa yeroo irratti xiyyeeffatan ganama galgala hariiroo kana hadheessuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Inni kan biraan miidiyaa biyyattii jedhamuudhaan kan beekamu ETVdha. ETV irratti oduuwwan tamsa'an qophiilee darban hedduu ilaalaatanii ture gidduu kana. ETVn haasaa keenya irratti guyyaa tokkoof fira qabsoo Oromoo ta'ee hin beeku. Fira qabsoo Oromoo duwwaa osoo hin taane fira uummata Oromoo ta'ee hin beeku amman argetti. Hojiin mana sana keessatti hojjetamu, hojiin dhaabbata sana keessatti hojjetamu hundumtu Oromoo xiqqeessuu waan Oromoo ta'e gadi qabu
kanarratti kan inni xiyyeeffatee hojjetamu. Naashinaal miidiyaa jedhama. Garuu waa'ee uummata walakkaa uummata biyya sanaa ta'ee sana gaafa dubbatu akkaataa uummata alagaatti kan inni fireem godhee hojjetu kana hundumti keenya inni beekna. Tibbana egaa haalonni dinqisiisoon yookaan nama kolfisiisan tokko tokkollee mul'ataati kan isaan jiran oduu irratti dhimma kanaan wal qabate. Qabsoo Oromoo waggoota 4-5 dura ture kan yeroo sana gabaasuun hafee qabsoo sana cilee dibuudhaaf xiqqeessuudhaaf cabsuudhaaf sakaan alqaa'idaatti qabu sakaan eenyu alshabaabitti qabu sakaan maalitti qabuudhaan xiqqeessanii mul'isaa turan amma immoo egaa TPLF yookaan humnoota Tigraay faana sirni biyya bulchuu waan diinummaa keessa jiruu fi gochoota yeroo sana ta'aa turan qabsoo Oromoo sana dadhabsuudhaaf gochoota ta'aa turan mata duree oduu godhatanii ba'aa jiru. Atumti wanti gama sooshaal miidiyaatiin nuuf hirte tokko na kolfisiisaa ture. Mee waan sana ilaalleetti deebinu. Hayyee viidiyoo jalqabaa kan daawwanne waliin deemnu. ግፍ፣ መበደል፣ የሰብአዊነትና አምባገነንነት ገፋፍቶ ተቃውሞ በአደባባይ እንዲገለጥ ያስገደደ ሁነት ነበር። አምባገነኑ የህወሓት ቡድን በስልጣን ላይ በነበረበት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ይመለስ በሚል ወጣቱ ንቅናቄ በጀመረበት ወቅት የተፈጠረ ሁነት ህወሓት ህዝቡ የሚያነሳውን የመብት ጥያቄ ሁሉ ሽብር እያለ ባዶ እጁን ለተቃውሞ አደባባይ የወጣውን በጥይት እሳት እየቆላ የህዝቡን ድምጽ ለማፈን የሰራ ሽብርተኛ ብሎ ታርጋ ከመለጠፍ የማይመለስ ያሰጋኛል የሚለውን ከማጥፋት የማይቦዝን ድርጅት ነው። የተነሳበትን ህዝባዊ ተቃውሞ ያየበት መንገድም ይህንኑ የሚያሳብቅ ነው። Viidiyoon daawwattanii deebitan ETV'n oduu kaleessa waa'ee hiriira guddichaa Oromiyaa Giraand Raalii ka masqala dawaabetti godhame akkasumallee irreecha maazakar dhumaatii irreechaa fi gabaasota Oromoo protest diddaa Oromoo ka waggaa 5 dura gaggeeffame wajjin wal qabatanii akka haaraatti oduu godhee nutti himaa jira ETV. Egaa yeroo sanatti sirni kun waan kana keessummeessuudhaa fi qophiin turre manni kun yookaan manni miidiyaa jedhamu kun mana meeshaa ololaatiin mana miidiyaa jechuudhaa fi na dhiba. Saayinsiin joornaalizimii kunis egaa achitti haaraatu jira natti fakkaata. Isinillee wanti isin jettan inni jira. Joornaalizimiin akkatti hojjetamu yoo osoo hin taane joornaalizimiin akkamiin akka hojjetamu hin dandeenye kan irraa barattudha jechuudhaan waan ati nuuf qoodde tokko laalaatanii ture. Egaa OBN ETV qofa miti meeshaaleen holola mootummaa kan sirna darbaa dhufa faana gaggalagaluu beekan kanneen akka faana waaltaa darbees immoo FM'wwan magaalaa Finfinnee bu'uura godhatan hundumti isaanii amma ganamaa galgalatti walta'iinsa yookaan hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay gidduutti uumame kana kan hadheeffachuu irratti ganamaa galgala hojii isaanii mata duree dubbii isaanii godhatanii kan isaan itti uffatanii jiran. Ani waan baay'ee na kofalchiisee karaa miidiyaa hawaasaallee haasawaa ture. Eventiin kun amma ergatee waggaa 5 taatee waggaa 5 booda ETV'n waggaa 5tti waa'ee Oromoo protestii waa'ee fincila diddaa gabrummaa Oromoo waa'ee waan yeroo san ture irreecha dhumaatii irreechaa afaan nutti himaa. Gaaf sana maal gabaasaa ture warri kuni kan jedhu amma gaafii guddaan ta'e. ETV'n gaafa irreecha maazakarii maal gabaasaa ture. Hayilamaariyaam Dassaaleny guyyaa sana maal jechaa ture. Miidiyaaleen Itoophiyaa walumaa galatti waa'ee irreechaa maal jedhami keessumaa miidiyaaleen mootummaa kan biyya keessaa hojjetan kan jedhu gaafii guddooni. Of course in beina wayyaaneen qaama roorroo Oromoo ka waggoota 27 turte. Wayyaaneen sirna san keessatti mastermindii roorroo Oromoo haa taatu malee sirni suni eenyu faatu sirna san sarvi godhaa ture. Mootummaa irraa keessa wanti jijjiirame maaltu jira? Qondaalli mootummaa jijjiirame maaltu ture Oromiyaa irratti? Caasaan mootummaa reformi ta'e yookiin haaromfame jira sirna kana keessa ka jedhu gaafii guddooni. Sirni kun immoo sirna wayyaanee caalaa michuu Oromoo ta'ee jira yeroo kanatti. Right now
sirna waggoota 27 Oromoo ajjeesaa hidhaa bahe san caalaa sirna kanatu irra wayyoo qaba jettee agarsiisuuf immoo hammeenyuma wayyaanii nutti agarsiisuuf immoo takka diina jettee warra kana erga farrajee why you care about this entity why waraana bilisummaa Oromoo keessa galchite almost boxi tokko keessa galchite this group is terrorist jettee keessa magareen ku shoor keessa jette ati akka mootummaatti yoo dandeesse lolu warra kan lolu malee maaliif tumsa godhattan maaliif hooggana filattan maaliif wariin mari'attan why you care hojiin banaa kee kana miti jechuudha akka mootummaatti sila. yaa inni kan biraan eenyudha walta'iinsa yookaan hariiroo uumame kana xureessuudhaaf yookaan gara barbaadanitti micciiruudhaaf or hariiroo kana xiqqeessuudhaaf kan yaalaa jiru waan jedhu ilaaluun ni barbaachisaa natti fakkaata. Dabballootaa fi aktiivistoota aangoo isaa ta'uu faayidaa garaagaraatiif haa ta'u sirna biyya bulchuu kana jala deemaa jiranidha. Isaan kun akka waan oppiidiyoon kaleessa yookaan PPN har'a badii waggoota 27 bara bulchiinsa TPLF keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture keessa oppiidiyoon bilisa ta'eetti. TPLF qofti waan gochoota kana raawwataa tureettidha kan isaanii kaasaa jiranii. Dhugaan jiru kan uummanni Oromoo beeku garuu kan harka qabee qe'ee Oromoo keessa deemsisaa ture yeroo sana TPLFin waraana TPLFin waraana OPDO kan qabee qe'ee keessa deemsisaa ture dabballoota OPDO milishaa irraa kaasee hanga gubbaatti kan jiran jechuudha. Yeroo sana mataa OPDO kan turan keessa waan abbaan duulaa waa'ee hariiroo TPLF fi OPDO qaban kan isaan dubbatan ilaallee osoo walitti deemee garuu isatti deemee hune yeroo sana guyyuma san ETV'n har'a waa'ee Oromoo protestiif reejaa maasagariin wayyaanidhaan dalagamuu nutti hime gaaf san waan gabaasaa ture gabaabsinee viidiyoo obbo Hayila Maariyaam irreecha laalchisee dhumaatii irreecha laalchisee dubbatan isa gabaabsinee fudhannee walitti deemina. በዛሬው ዕለት በተፈጸመው በዚህ ጥፋት እነዚህ እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች ብቻ የተሳተፉበት የጸጥታ ኃይሎቻችን ጸጥታ እንዲከበር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉበት ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ስለዚህ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገበት ሂደት ነው። እናም ህዝቡን ለመጠበቅ የጸጥታ ኃይሎች ላደረጉት ለዚህ ከፍተኛ ጥረት በኢፌዴሪ መንግስት ስም ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ጋፍሰና ኢቲቪ ዳን ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ይላል ኢሬቻ የሮሰናቲ ኢሬቻ የሮሰና ማለከ ቱሬ አቲም ቤይታ አችሱርቴ አኒ ወረዱማቲ ኢሬቻ harra hafan keessa ani nama tokko kabiraammoo humnoota nageenyaa irreecha sana tasgabbeessan jedhee galateeffate namni kuni ETV'n kana fakkaate jechuudha waa'ee Oromoo yeroo sana kana hojjetaa ture har'a hololaaf waan kana deebisanii akka waan fira qabsoo Oromoo turaniitti bifa kanaan gaafa dhiheessan baay'ee si qaanfachiisa beektee warra qaanii hin beekne ta'uudha kan itti argitu. ETV'n diina uummata Oromooti jedheetaan kanan yaadu yeroo hundumaa akkuma silatti kaase uummata Oromoo xiqqeessuudha hojiin isaanii guddaa kan biraan ha'afu afaan Oromootiin hololuma hojjetamu mana sana keessatti holola hojjetamu illee oduu afaan Oromoo qophiilee afaan Oromoo sagantaa dabaree afaan Oromoo chaanaalii guddicha kan daawwataa guddaa qabu keessaa baasanii geessanii chaanaalii haaraa afaanota jechuudhaan hundeessan tokko achi keessatti galchanii kan namni hin beekne kan daawwataa bal'aallee hin qabne sadarkaa kanatti afaan Oromoo xiqqeessu uummata Oromoo xiqqeessu waan Oromoo xiqqeessuudhaaf sadarkaa kanatti deemeeti kan hojjetu miidiyaan suni har'a fira qabsoo Oromoo fakkaate gaafa dhiyaatu baay'ee si qaanfachiisa beekte. Ayyee ETV'n sirnoota keessatti kana fakkaata. Hooggansi OPDO immoo sirnoota keessatti maal fakkaata kan jedhu viidiyoo hundeessitoota OPDO keessa kan nam tokko fudhanne walitti deebinammoo. ለኦህዴድና ለኦሮሞ ህዝብ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ነው። ለኦህዴድና ለኦሮሞ ህዝብ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ነው።
ለኦህዴድና ለኦሮሞ ህዝብ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ነው። ለኦህዴድና namni kun gaafsana ka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turanii adda bilisummaa Oromoo abaa'oo gaafsanaa kan mootummaan giddu galeessaa diinoomfate caalaa TPLFitu Oromootti dhiyaata jedhan. Yaa sadarkaa sanatti egaa hariiroon OPDO fi TPLF kanarraa aangoo irratti wal lolan jarri kun aangoo irratti wal loluurraan kan hafe beezii uummataa yookaan bu'uura uummataa qabaataniiti miti beektee wanti inni sitti argisiisu. Gama TPLFitiin TPLF faana uummanni naannoo sanaa jiraachuu wanti mul'isu wanti ifaan ifatti argaa jirru jira. Isaan kaayyoodhaaf lolu. Hammam adeemsi isaanii qabsoo Oromoodhaaf hin mijatamoo hin mijatuu wanti jedhu waan biraa ta'us jarri kaayyoodhaaf lolu beekte. Aangoo gurguddaa sadarkaa pirezidantummaa sadarkaa ministeerummaa darbee jireenya baay'ee qananii ta'e dhiisanii kan isaan bosona galanii kan isaan holqatti galanii adeemsa kana filataniif waraana saba keenya cabsuuf dhuhedhanii itti amanan kana qolachuudhaaf kan isaan bosona galaniif kaayyoodhaaf jarri amma aangoorra jiran kunoo qabatamaadhumaan wanta argaa jirru tokkoffaa bu'uura hawaasaa hin qabanii hawaasa qabsaa'ee gara aangootti isaan fideyyuu deebisanii gananii qeerroo itti dhiigee itti dhumee gara aangootti isaan fide deebisanii diinoomfatanii hayyuu karaa isaan qajeelchee karaa isaanitti argisiisee gara aangootti gara barcuma biyyattiitti isaan fide diina godhatanii hidhaatti buusanii isa kaan akka bineensaatti ajjeesanii hidhaadhaa baasanii duguugiinsa sanyii hagana hin jedhamne yakka waggoota 27 bara bulchiinsa TPLF keessatti uummata Oromoo irratti raawwatameen gadi kan hin taane baay'ee horrific kan ta'e kan baay'ee suukanneessaa ta'e gochoota akkasii warra uummata irratti raawwatanii dhagaa warri har'a deebi'anii tufira qabsoo Oromooti kaleessaa TPLF isin miidhe malee nuun isin hin miine jedhanii bifa kanaan immoo fira qabsoo Oromoo fakkaatanii kan dhihaataa jiranii egaa garuu dhugaa jiru uummanni inuma beeka beekte. Waggoota sadan darban kana Oromiyaa keessatti waan ta'aa ture Oromoon ni beeka. Haala amma hoogganooti Oromoo keessa jiran Oromoon quba qabaa. Oromoon biyya san keessatti waan biyya sana ijaaruu danda'u, waan biyya sanaaf nagaa fiduu danda'u. Itoophiyaaf araarri maal akka ta'e humna qabu hundumaan agarsiisee jira baay'ee. Humna qabu hundumaa. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa irraa kaastee amma Jeneraal Taaddasaa sirnatu nyaatee sirna mootii Haile Sillaasee dargiit nyaatee akka Koloneel Alamuu Qixxeessaa Maammoo Mazammir fa'aa fannifamanii jiranii. Ittaansee sirna wayyaanee keessatti namooti baay'een hoogganoota qabsoo Oromoo ta'an dhabamsiifamanii jiranii dhumanii jiranii nadhi gammadaa dabalatee amma sa'aatii kanaatti bakka inni jiru hin beeknetti Oromoon wareegama guddaa kaffale biyya sanaaf jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamtu sanaaf Oromoo qofa osoo hin taane jechuudha. Itoophiyaa ijaaruudhaaf badhaadhinaa fi nagaa Itoophiyaaf araara Itoophiyaatiif gatiin Oromoon hin kaffaliin hin jiru. Akka sabaatti yoo ilaaltu jechuudha. Warri kun waggaa 27 Oromoo dhiigsaa, Oromoo madeessaa, even Oromoo garaa walitti hammeessaa ba'anii sirna qondaalota wajjiniin qabsaanii caalaa Oromoo fira ta'anii kaleessa warra wajjin Oromoo miidhaa turan kaarra Oromoo miidhan biraa hambifte osoo hin dabalatiin jechuudha. Deebi'anii immoo fira qabsoo Oromoo anatu si beeka Oromoodhaan yoo jedhan mooraalii akkamii qabu kan jedhu gaafii guddaadha kan ka'aa jiru sadarkaa hawaasa garaagaraa keessatti. OPDO'n kun immoo eessatti hundaa'e kan jedhu gabaasa lallaalaa turre karaa miidiyaalee armaan dura gabaasota hojjetamanii gabaasa tokko ka OBN waggaa 25ffaa hundeeffama OPDO itti kabajame irratti hojjete daawwannee walitti deebinu. Namatti tola. Jilli qondaaltota mootummaa naannoo
Oromiyaa fi Federaalaa dura taa'aa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo fi Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadiriin durfamu daawwannaa bakka hundeeffama dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoof wayita imalu uummata naannoo Tigraayiin haala ho'aan simatame. Jilli kun gara adeetitti imalee bara 1982 bitootessa 17 kan hundeeffame dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo waggaa 25ffaa isaa sababeeffachuun holqa hundeeffama isaa kan bu'uurri dimokiraasii fi misoomaa itti kaa'ame daawwate. Adeet bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayitti magaalaa Aksum irraa kiiloomeetira 40 fagaattee argamti. Simannaan uummata Tigraay gamaa gamanaan qondaaltota olaanoo kanneeniif godhamee calaqqisiistuu wal jaalalaa tokkummaa fi walitti dhufeenya uummata naannolee Oromiyaa fi Tigraayiif akka toora saaqanii kallatteessa. Jila kana kan dursan dura ta'an dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo fi Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir yaadannoo wareegamtootaaf kan oolu siidaan bakka hundeeffama dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo adeetitti akka ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. የኦህዴድ ኢህአዴግ ታላቅ የትግል አጋርና አለኝታ ከሆነው የአዴት ህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተን ሚልቶዋን ቀብሶ ዳበተ ዲሞክራታ ኡመተ ኦሮሞ አዳ ዲሞክራታ ወራክሶ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ካንታን በከቦታ ኡመታ አዴት ወሊን ወል አርግኔ ኡመተ ጎታ ምርጋፊ እኙማ ኢሳኒፍ ደመቅና ቀባን ኩኔን ሁንዴፈሙ ዳባ ኬኛፊ ሚልካይነ ጮምሰ ገረ ቀብሶፍ ጉማቸ ኦላና ታሲሴፍ ያደኖ አከተውፍ ደጋ ቡራ ካኡ ኬኛፍ ገመቹ ጉዳቱ ኑት ደጋማ Kana malees Pirezidaantii Muktaar Kadir walta'iinsa dura taa'aa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Tigraay Obbo Abbaay Walduu waliin agarsiiftuu wal jaalala uummata obboleewwanii kan taate walitti dhufeenya naannolee Tigraay fi Oromiyaa daran cimsuu keessatti qooda kan qabdu darbees yaadannoo tumsa uummanni naannoo Tigraay hundeeffama dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoof godhe kan ibsitu dhagaan bu'uuraa kolleejjii barnootaa fi leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa adeetitti ijaarsisuuf dhagaa bu'uuraa kaa'an. dura ta'an dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo fi Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir kaayyoon tokkummaa ilaalcha Dimokiraatawaa dhaabbilee obboleewwanii adda Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa walitti hidhe sirna hammaataa dargii fonqolche har'as tokkummaa keenya daran cimsaa imala haaromsaa mirkaneessuuf walta'iinsaan ni hojjenna jedhan. የኦህዴድ ኢህአዴግና የህወሓት ኢህአዴግ በደምና በመስዋዕትን ዳበተ ዲሞክራታ ኡመተ ኦሮሞ ፊ አዲ ብሊሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ አዲ ዲሞክራታ ወራክሶ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ቶኩማ ካዮ ፊ ጎቻ ቀብሶ ዲጋ ፊ አርሳዳን ስርኖታ ዱሪ ዲጉዳን ሚርጋ ኡመቶታ ከበቺሲሱራ ደብሬ ዩማ ሁንዴራ ደበምሲሱፍ ቱምሳ ኤገለሜ ሚልኬሳ ጅሩ ኢመላ ሮምሳ ኢtti aanu milkeessuufis hojiin eeggatu keessattis daran cimeet itti fufu. Kan daawwattanii deebitan waggaa 25ffaa hundeeffama OPDO dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo kan Tigraay adeetitti kabajamedha. Dura ta'an OPDO kan yeroo sanaa Obbo Muktaar Kadir adeetitti deemanii haasaa godhanii jiranii gootummaa uummata Tigraay, gootummaa TPLF, gootummaa hawaasa adeet godina sanaa jechuudha. Eeraniiti jiranii irra deddeebiidhaan viidiyoowwan kan isinitti agarsiisaa jiru daawwattoota keenya kan nu dubbannu caalaa galmeewwan seenaa keessaa sirnichi kaleessa maal fakkaata har'a maal fakkaata isinumti akka taajjabdanii murtoo kennitaniif basically we are not here to judge. Egaa amma namoonni waan kana dubbatan har'a eessa jiru waan jedhu yoo ilaalte inni kaan maqaa gorsaatiin haa ta'u inni kaan maqaa ambaasaadaraatiin haa ta'u inni kaan maqaa ministeeraatiin yookaan deetaa ministeeraatiin haa ta'u hundumti isaanii mataadhaa aga gadiitti warruma kaleessa aangoorra turanidha beekte. Warruma kaleessa yeroo TPLF faana jiran nuun qabsoo Oromoorra yookaan adda bilisummaa uummata Oromoorra TPLF nutti aana hariiroon keenya TPLF faanadha kan uummata Oromoo kana bulchuu dandeenyu jedhanii hariiroo isaanii TPLFitti hidhatanii TPLFif ergamaa TPLFin waaqessaa warra turanidha beektee warri har'uma immoo deebi'anii afaan geeddaratanii waan biraa haasa'utti jiran jechuun ergamaa kaleessa qaama kaleessaa bifa sanaan jala gugguufaa turan har'a immoo diina godhanii akka waan kaleessa wajjiniin hunturre fakkeessanii dhiheessuu irratti kan isaanii argamanii. Egaa asirraa wanta tokko hubadhaan beektee hariiroo OPDO fi TPLF kaleessa akkuma amma hariiroo TPLF yookaan humnoota Tigraay waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'ee kana firri dhaabbataan siyaasa keessatti akka hin jirre diinni dhaabbataanis siyaasa keessatti akka hin jirredha kan inni sitti argisiisu hariiroo dhumti amma gamoo dhaaba biyya bulchuuf TPLF gidduu jiru jechuudha. Kaleessa OPDO'n
maqaa OPDOtiin TPLF faana fira ta'anii qabsoo Oromoo diinoonfatanii gama kan biraatiin mootummaa Eertiraa akka diinaatti ilaalanii waraana walirratti bananii diinummaa guddaa keessa warra turedha. Har'a immoo mootummaa Eertiraa firoonfatanii mootummaa Eertiraa ofitti aansanii TPLF kaleessa wajjiniin turan diina godhanii baasaniiru. Kun maal sitti argisiisa? Siyaasa keessatti firri dhaabbataanis diinni dhaabbataanis akka hin jirredha. Maarree kaleessa diina kan waliif turan TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo har'a yoo deebi'anii walitti firooman maaliif amma kana mata duree oduu godhatanii yookaan ajandaa godhatanii hagana mataadhaa dhiphachuun mataadhaa cabuun itti barbaachise jara kana waan jedhu gaaffii sitti uuma beekte. Anamma wanni guddaan na yaaddeessu basically siyaasaan Itoophiyaa siyaasa diinummaati baay'ee diinummaa murnoota even murnooti walii dorgoman yaada wal dorgomuu caalaa diinummaa aangoo buurri isaa aangoo kan ta'e diinummaa akkasii qabu. Ajandaa yookiin immoo manifestoon isaanii paartilee tokko ta'e faatu murnu garaagaraa ta'e filannoo irratti dorgomu argita. Kuni leegasii siyaasa Itoophiyaati. Siyaasaan Itoophiyaa siyaasa diinummaati. Siyaasa obboleessa ajjeesee barcuma itti argatu. Obboleessi firri ajjeesee barcuma itti argatu. Diinummaa sirnootaa kana karaa miidiyaa hawaasaa kanarratti ilaalan ture yeroo garaagaraatti illee taajabdeer ta'ee nan hubadha. Bara wayyaaneen biyya bulchaa turte ETV ankariin ETV kun yeroo hundumaa ankarii ta'ee kan jiru tamasgennatti fakkaata. Ashabbaarii one jedhee gaafa waggoota 27 dubbisaa ture yaadattoo ta'e amma bara kana ashabbaarii hohaati yookiin hojiin taa'an akkasii jedhee dubbisa. Tamasgeen kana arriitti godhanii dulloomsisanii miimsi irratti hojjetanii yeroo sirni kun kufu immoo ashabbaarii biltsiginnaa jedhee yoo dhiyeessu akkasii kaasaa jiranii waan oolu miti beekte waan bor arguudhaaf jirrudha. Barru addis zaman tokko na yaadachiifte barruun addis zaman kun erga hundaa'e jaarraadhaaf deemanitti fakkaata. Sirna dhufaa darba wal jijjiiruuni yoo kaleessa isa kanaan isa mormaa ta'een diina jedhee dhiyeesse borimmoo gaafanni kun darbummoo isa kanatti diina ta'a. Akkuma kanaan bal'aadha gaazexaan suni bal'aadha garuu duwwaadha beektee wanti irraa argitu hin jiru yeroo baay'ee sanafaa nama yaadachiisa. Egaa waa'ee waliigaltee kanaa fi waliigaltee kana hordofuudhaan waan gama miidiyaalee fi qaamolee aangoorra jiran akkasumas aktivistoota dabballoota isaaniitiin deemaa jiru erga hagana jenne gara ibsa jaarmiyaaleen wal ta'an yookaan humnoonni Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisuudhaan baasaniitti immoo haa ceenu. TPLF ibsa baaseen qabsaa'onni sabaa fi sablammoota biyyattii yeroo wal ta'anii sirna abbaa hirree mootummaa biltsiginnaatti buqqisan yeroon sirriin ammadha jechuudhaan ibsi baasee jira. Dhaabooti lamaanuu ibsa baasanii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee ibsa baasee jira. Ka daawwataatti jirtan kun immoo ibsa mootummaa naannoo Tigraay. Ibsa kana keessatti mootummaan naannoo Tigraay maal jedhaa tumsi waraana bilisummaa Oromoo wajjin tolfanne kuni tumsa umurii abbaa irree gabaabsuuti. Sanaa olitti immoo tumsa Itoophiyaa baraaruu roorroo sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa irra sirna kanaan jiru gabaabsuudha. Yeroon isaa immoo yeroo murteessaa fi yeroo itti Itoophiyaa bittinnaa'u irraa itti baraarru akkanumallee humnooti Amaaraa fi Eritiriyaa adda uumuudhaan yakkoota guddaa biyya keenya keessatti yeroo raawwatanii jiran waan ta'eef yeroo itti biyya baraaruu qabnu ammadha jedhee injifannoo isaa immoo ka erga waraanni Itoophiyaa Tigraay keessaa bahee as injifannoowwan jijjiiran kaasaa. Tumsa kana sabooti Itoophiyaa keessa jiran ka eenyummaa garaagaraa qaban akka deeggaranii fi umurii sirna kana akka gabaabsan waamicha hin godha ibsi humnoota TPLF yookiin immoo mootummaa naannoo Tigraay kun jechuudha. Gama biraatiin abaa'oo woboo jechuudhaan kan of waamuu filate waraanni bilisummaa Oromoos ibsa gama isaatii baaseera. Walta'iinsa kanaan tumsa sabootaati jechuudhaaf filateera waraanni bilisummaa Oromoo. Akeekni tumsa uummachuu kana sirna Abiy Ahmediin diiguun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiheessu mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuu fi mootummaa waloo kan ce'umsaa dhugaa fi filannoo haqaa fi bilisaa geggeessuun uummata keessaa hoggana siyaasaa baasuudhaaf dandeessisu hundeessu waan jedhuudha kan inni kaase tumsi kun barbaachisummaa isaa jechuudha. Murtoon kun murtoo sirriiti qabsoo Oromoo injifannootti kan ceesisudha. Qaamolee kana duras qabsoonni Oromoo akka injifannootti hin ceeneef gufuu ta'aa turantu
har'as hololaa garaagaraa facaasuun hojii godhatee jira. Waggoota 50 darbaniif cichoomna guddaa taasisee jira addi bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo cichoomina taasise kanaan ergamtuu qaama kamiiyyuu akka hin taane ifaan ifatti mul'isee jira. Haa ta'uti amma waraanni bilisummaa Oromoo ergama TPLF yookaan ergama humnoota Tigraayin baatee deemaa jira jedhamee hololli deemaa jiru waan hin fakkaannedha jedheera. Murna sadiitu walta'insaan humnoota Tigraay waliin hariiroo uummanni kana xiqqeessuu yookaan cilee dibuudhaaf yaalaa jira jechuudhaan wanti inni kaasee ni jira. Leellistoota sirna nafxanyaa kan olaantummaa saba tokkoo saboota biroo irratti deebisanii fe'uudhaaf dhamahan. Akkasumas OPDO duraanii kan amma ergama sirna leellistoota sirna nafxanyaa baatanii hojiitti hiikuudhaaf dhamahaa jiranii fi kajeeltota qabeenyaa fi aangoo bubbuutuu ilaallatanidha jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo waboo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira jechuudha. Mooraa sadan kanatu tumsa kanaaf mormaa jira jedhee mormaa olola kan gaggeessaa jira mooraa kana sadeen jedha. Mooraan jalqabaa akkaatu kaafte mooraa sirna amma ijaaramaa jiru fakkaatu sirna nafxanyaa sirna qeenxee sirna Itoophiyaa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko even Itoophiyaa eliitii Amaaraatiin hoogganamtu eenyummaa Amaaraa fakkaatu qamisii Amaaraa biddeen Amaaraa waxii Amaaraa fi waan akka kanaa Itoophiyaa akkasii warra ijaaruu barbaadu abjuun suni abjuu jalqabuma gaafa ministeerri muummee masaraa galan siidaa Minilik babbareechuu Haayile Sillaasee akka jira namichi suni gaafa jiruyyuu akkana bareedaa jedhee namni wayii yaadata. So warra akkasiiti jedhee warri tumsa kana akka diinaatti lakkaa'an jedhee warri kun baay'ee shorkaa'uu isaanii kaasaa. Dhugaadhuma qabxiidhuma kanarratti waasiif dabaluu fi yeroo hunda mooraa sana keessaa kan dhaga'amu diinni isaanii guddaan Oneeg akka ta'e Oneeg kan isaan jedhaniin egaa Oromoodhaan waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaanidha. Diinni isaanii guddaan waraana bilisummaa Oromoo akka ta'ettidha kan isaan kaasan. Dhaadataa turaniiru. Waraanni kaabaa kun haadhumu malee leelaawu gabsinoodhaan gabsi akkasii miti. Akkasii jedhee yesameenuu kaampiin mataanji leelaawu gabsinoo gara Oromiyaatti jechuudha. Waraana Oromiyaa keessatti maa jechuudha. Sababa sanaaf waraanni bilisummaa Oromoo irratti qaamni kun hariiroo inni TPLF faana uummate yookaan waraanni bilisummaa Oromoo hariiroo inni TPLF yookaan humnoota Tigraay faana uummate kana yoo bifa kanaan itti duulee waan gaaffii nama keessa nama galchu ta'uu hin qabu jechuudha. Sababni isaas diina jedhee waan yaaduuf diinni kun immoo humna gaafa inni horatu tarii walta'iinsa gaafa inni horatu gara sadarkaa olaanaatti ce'uusaa gaafa argu irratti duuluun baay'ee nama gaaffii keessa waan nama galchuun jechuudha. Warri kun Itoophiyaa keessatti by the way amma kaampiin jalqabaa mooraa naftanyaa kun olaantummaa miidiyaa qaba. Miidiyaa amma ETV dabalatee miidiyaaleen biyya sanaa tajaajiltoota sirna sanaati. By the way sitti maanii wayyaaneen sirna jijjiirte maleeyyuu biirokraasii naftanyaa illee jijjiirre by the way. Caasaan naftanyaa achuma ture. Mataa itti taatee hooggantee ergataa keessatti daldalachaa turte malee sirni naftanyaa kun hundeedhaan buqqaane baruma feudalizimii kaasee haga bara kanaatti bara kana immoo hin daraare beektaa wannoo argatee bishaan argatee akka haaraatti lalisee ol bahee mul'ate warri kun immoo jalqabumaa kaasanii diina eenyummaa Itoophiyaa diina afaanota Itoophiyaa diina aadaa multicultural multi federation Itoophiyaati sirna federaalawaa Itoophiyaa kana warra jibbanii irra deddeebiidhaan immoo seerri Itoophiyaa kun dafee akka haqamu irra deddeebiidhaan yuutuubaroota isaanii miidiyaalee qaban hundumarratti heerri Itoophiyaa kan amma jiru kun dafee diigamuu qaba ka jedhu warri dhaadachaa ture keessaa warra kana akka carraa aduun jalaa dhiite malee jechuudha. Mooraan lammaffaa mooraa OPDOti warri sirna kana mormaa tumsa waraana bilisummaa Oromootii fi TPLF mormaa jiranii maalii fi the genuine Oromo representation hin jaalattu warri kun warra Oromoo dhugaan bakka bu'uu danda'an magaala keessa warra karaa qabsoo karaa nagaa geggeessan guutuu mana hidhaatti naqanii jiranii warra addabaabayitti bahee isaan mormuu danda'an addabaabayitti rashananii jiranii warra immoo isaanii ergamuu danda'an maallaqaan bitanii ergatanii jiranii
Kanaaf tumsi waraana bilisummaaf Oromootii fi tumsi humnoota Tigraay yookiin TDF kuni yoo dhufe warra kana harka waa hundumaa buusa. Aangoo harkaa buusa, nigdii harkaa buusa, waan qaban hundumaa even yakka guddaa waan dalaganiif isaan gaafachiisa waan ta'eef mooraan kuni warra kana mormaa jira. Mooraan sadaffaan warra bolola aangoo fi qabeenyaa qaban. Warri kuni dhaabota siyaasaa qofa miti baay'ee. Warri kuni naggaade yaadatta'oota koloneel gammachuu ayyaana rabbi nagaan isaa hiiku sirni kun sirna naggaa daldaaltotaa fi qubattoota irraa ijaarame jedhe. Qubata faddaalaa lafa Oromootu qubattoota affeeree isaan immoo lafa itti gurguree gamtaa akkasii irraa sirna ijaaramedha. Gurmuun kun gurmuu biizinasii maafiyaa warra akka kanaati. Warra kanatu ixaan harkaa bu'ee amma mormaa jira jechuudha. Warri kaampiin sadaffaan tumsa kana mormaa jiru kaampiin. Gabaabsuudhaaf waan kana walitti qabuudhaaf kaampiin jalqaba maalidha kan inni dhabu olaantummaa sirnaa deebifachuudhaaf qabu fedhii sana dheebuu qabu sana dhabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas TPLF hariiroo uummatanii yoo gara aangoo biyya sanaa hoogganuutti dhufan jechuudha. Kaampiin inni lammaffaa OPDO'n wanti isheen dhabdu inni guddaan aangoodha. Sababni isaas waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF yoo gara aangootti dhufan kan isaan buqqisanii dhufan jara waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan fedhii isaati kan inni dhabu faayidaa isaati. Faayidaadha kan inni ilaalu waa hundumaa ija faayidaa ilaaluun kan inni ilaalu. Kaampiiwwan kunniin olaantummaa dhabu, aangoo dhabu, faayidaa dhabu jechuudha. Kanaaf jara kanatu irratti duulaa jira jedhee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasanii jechuudha. Egaa ammas murtoon kun murtoo sirriidha moo sirrii miti yookaan walta'iinsi kun walta'iinsa sirriidha moo sirrii miti waan jedhu keessa hin seennu nuti garuu haalota ergasii ta'aa jiranidha kan nuti ilaaluudhaaf yaalleerruma keessa jechuudha darbee ibsoota isaaniiti. Humnoonni kunniin akka wal ta'aniif haalli yeroo ammaatti dirqisiisu jira maaltu jira waan jedhu gabaabumatti ilaallee gama mata duree keenya isatti aanutti haa ceenu. Inni jalqabaan yeroo dhumti mataan isaa waan si dirqisiisu ni qaba beekte. Adeemsa keessatti qabsoo gaggeessitu keessatti fira horataa deemuun caasaa kee babal'ifataa deemuun waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa yookaan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waan inni kanaan dura dubbate irra deddeebiidhaan kaasuu tane barbaadan jaalmarroon yookaan marroo dirribaanee jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo duraan bosona ture jedhe. Bosona keessaa adeemsumaan gara baadiyyaatti fiduuf dandeenye jedhe. Baadiyyaarraa immoo sichi gara sochiin keenya gara magaalaatti ta'aa jedhe. Sochiin keenya gara magaalaatti ta'aa jechuun maal jechuudha? Gara giddugala biyyaatti ce'aa jechuudha. Gara sanatti deemaa jechuudha. Sanaaf opereeshinii isaan jalqaban illee ni jira. Yeroo ilaaltee wanti ati jijjiirtu ni jiraataa jechuudha. Tumsi ati uummattu yeroo kanatti yeroo gara magaalaatti ceetu kanatti waraanaan gara magaalaa seenuudhaaf yeroo sochootu kanatti tumsi ati uummattu adeemsa keetiif yookaan galma keetiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Tarsiimuu jijjiiraa deemuu qabdaati. Galmi qabsoo keetii amma hin jijjiiramnetti yookaan kaayyoon ati qabsooftuuf amma sirkaa hin jijjiiramne sirkaa hin bacancarretti gara hin taanetti amma sirkaa hin daddaaqamnetti tumsa uummataa deemuun kun waan adeemsi qabsoo gaafatu fakkaateeti kan natti mul'atu. Inni kan biraan dhiibbaan biyyoota alaas ni jiraata jedheetanii kan inni yaadu keessumaa Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu kan barbaadan ni jiraatu biyyi kun akka isheen hin diigamne kan barbaadan ni jiraatu. Fakkeenyaaf fedhiidhuma biyyoota dhihaa kan Ameerikaa faallee ilaaluu ni dandeenya. Itoophiyaan akka isheen diigamte biyyoota garaagaraa taatu hin barbaadanii sababni isaas naannoo sanatti intarestii qabu. Intarestii sanaan wal qabatee immoo biyyi kun diigamuu wanta isaan dhabsiisu yookaan sodaanni uumu ni jiraata beekte. Humnoonni sababa kanaatiin faallaa adeemsa isaanii dhaabbatan babal'achuu danda'u jechuudhaan illee wanti isaanii sodaatan ni jiraata. Dhiibbaan kun illee waan jiru natti fakkaata gaafa ni yaadu. Dhiibbaan bakka baay'eedhaa jira haa ta'uti tumsi kun faayidaa maalii qabaata kan jiru irratti gaggabaabsee kaasuu barbaada. Ji'oota kurnan darban lolaa turaniif humni Tigraay kuni karaa waraanaa, karaa dhiibbaa mirga namoomaa, karaa yakkoota garaagaraa Tigraay keessatti raawwatamaniin uummata Tigraay fi humni kunillee baay'ee miidhamee jira. Haa ta'uti karaa miidiyaalee hojii hojjetaniin, karaa hawaasa idil addunyaa koominikeeshinii qabaniin, public relationii guddaa
hojjetanii jiran dippiloomaasii irratti jechuudha. Kanaaf tumsi waraanni kun wajjin gochaa jiru public relationii wayyaanee hin dabala. Erga tumsa kan ijaarratanii as laaltee jiraata yoo ta'e miidiyaalee garaagaraa irratti wanni deemaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay waliin ka'aa jiru. Baay'ee kaleessa amma BBC argi tokko irratti Geetaachoo Raddaa haasawaa ture waraana kana waliin kaasaa turan. Tumsa kana akka tumsa jabaatti kakaasaa turan public relation guddaa wayyaaneen sun advantage itturee waa guddaa godhaa jira jechuun waraanichaaf. Miidiyaalee kabiraallee amma Aljeeziraa irratti inside story irratti ilaalan ture waliin ka'aa jira garaagarummaa guyyaa lamaa keessatti jechuudha. Kanaaf tokko public relation yookiin hariiroo hawaasaa ka idil addunyaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu hin dabala jechuudha hin dabala. Kan biraa immoo deeggarsi jiraatu hin dabala. Maaliif humnoota kana duuba humna guddaa jira. Waraana guddaa jira, uummata guddaatu jira. Humnooti qawween lolan ka frontii yookiin adda ijaaranii waraana kanatti makamaa jiran immoo the grand coalition ka jechaa jiran gara fuulduraatti tumsi akkasii dhufaa jira ka jedhan qaamota garaagaraa dhagaa jirra. Suni hiree Itoophiyaa murteessuu irratti qooda olaanaa waan qabuuf tumsi kun tumsa sirrii fi tumsa yeroo eeggate jedhanii kan kaasanii tokko kanaafi akka radiddeebiin namooti kaasaa turan humnooti Gaambeellaa ijaaramanii qawweedhaan loluudhaaf murteessatanii bahanii jiranii gumuzii keessaa waggoota 3 darban dhiibbaa uummata gumuzii keessumaa jaawii maazaakar ka naannoo Amaaraa keessatti gumuzii irratti raawwate booda warri gumuzii kun akka malee wal ijaaranii Matakkal keessaa Kamashii keessaa gumuz bakkee garaagaraatti lolanii lafallee dhuunfatanii jiran baay'ee. So kabiraa immoo kaaba Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraa keessaa amma ka Tigraay wajjin lolaa jiran ummati agawu jira. Ummati agawu lafa agawu almost tibbana kan argaa jiru lafti agawu baay'een bilisoomee jira humnoota Tigraay kana wajjiniini. Bakkeewwan even warra Affaar wajjin tumsa ijaarrataa akka jiran dhagaa jirra. Bakkeewwan garaagaraa tumsa addaa yookiin front jedhan kana qofa osoo hin taane waraana mootummaa keessa tumsi ijaaramaa akka jiru dhagaati jirra. Deemee waraanni kun waraana akka mootummaan himu naareetivii mootummaatiin deemaa jiru osoo hin taane waraana ideoloojii ta'uusaa waraana Itoophiyaa Federated Itoophiyaa Federation Itoophiyaa tursiisuu akka ta'e Federation Itoophiyaa warra leellisuu fi bilookii naftanyaa gidduutti waraana deemaa jiru akka ta'e power balance immoo gara kanatti dhufaa akka jiru trendis agarsiisuu hin jira. Deemee waraana guddaatti deemaa jira yoo araada dhufuu baate jechuudha. Dhugaadha egaa dhimma kana asuma irratti gabaabsuudhaaf dirqamna tumsi kun yookaan walta'iinsi kun garamitti deemaa hanga yeessaatti kan inni fuulla'uudhaaf danda'u waan jedhu adeemsumaan ilaallaa. Gama kan biraatiin gama ajandaa keenya salammataatti ce'uudhaaf baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa murtoon yookaan ajajni inni baankota biyyattii irratti tibbanaa dabarsee ni jira. Innis baankonni Itoophiyaa keessatti argaman martuu tajaajila liqaa collateral based loan kan jedhamu. Kan lafa gamoo manaa fi qabeenya garaagaraa qabachuudhaan liqeeffamu kamiyyuu dhaabuu qabdu jechuudhaan ajaja dabarseeti kan jiru. Murtoon kun bifa teekist meeseejiidhaan yookaan ergaa gabaabaadhaan akka isaan qaqqabeedha baankonni kan isaanii ibsuu irratti argamanii. Murtoon kun qabatamaa ta'uu fi hanga labsiin yookaan qajeelfamni murtoo kana jijjiiru ba'utti ammoo baankiin kamiyyuu qabeenya qabatee liqeessuu akka hin dandeenye baankii biyyaalessaa Itoophiyaatti Directory Hordoffii Baankota Obbo Fireezer Ayyaalaw namni jedhaman FM Shaggar faana akkasumas barruuwwan ilaallu kana faana wanti isaanii ibsan ni jira. Egaa murtoon kun ejjennoo mootummaa ta'uun mirkanaa'ee jira. Deetaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalany ammoo deebii dhimma kana irratti kennaniin tarkaanfii barbaachisaa shira diinagdee irratti dalagamu ittiin to'annu kan gabaa ittiin tasgabbeessinudha yaada jedhudha kan isaanii kaasanii. Haa ta'uti tarkaanfiin kun rakkoo kaayyoonsaa yookaan galmisaa kan tarkaanfiin kun rakkoo kaayyoonsaa yookaan galmisaa rakkoo diinagdee biyyattiitiin wal qabatudha jechuudhaan qaamoleen garaagaraa immoo kaasuu irratti argamu. Kana irratti mee gabaabumatti haasofna. Dhimma diinagdeetti ce'uudhaaf akkuma tukaafte baankonni Itoophiyaa hundi liqii maallaqaa collateral base yookiin business base jedhaman kan lafa qabsiiftee waa liqeeffattu mana qabsiiftee waa liqeeffattu qabeenya dhaabbataa qabsiiftee liqeeffattu hundumaa yeroodhaaf yeroo murtaa'iniif aga ibsi dabalataa kennamutti akka hin liqeessine ka jedhu baankiin biyyaalessaa national bankiin baankotaaf akka tukaafte
hoogganoota baankii pirezidantoota baankootaatiif karaa text message yookiin mobile SMS dhaan dhaqqabee kuni kufaatii bu'uura isaa dadhabuu dinagdee Itoophiyaa irraa madda daddaqina dinagdee argaa jirrutu kana fide kan jedhu daddaqina dinagdee immoo bu'uura isaa waraana Itoophiyaa amma itti deemaa jirtu guddichi jechuudha rakkoon guddichi daddaqama dinagdee Itoophiyaa waraana amma jirudha haa ta'uuti immoo akkuma irra deddeebin waa'ee qaala'insa dinagdee innaa darbee kakkaasaa turre dinagdee Itoophiyaa rakkoo dinagdee baakloogii hedduu waggoota 5 darban qabatee dhufee wajjin wal qabatee rakkoo hamaadhaan rukutamee akka jiru argaati jirra ogeessi dinagdee beekamaan ka Ameerikaa Steve Hanke namni jedhamu waa'ee dinagdee Itoophiyaa qaala'insa dinagdee yookiin inflation ka jennu kanarratti yaada kana barreessee ture karaa Twitter isaati Ethiopian economy is collapsing due to the Tigray crisis jedha dinagdeen Itoophiyaa sababa wal waraansa Tigray keessa deemaa jiruun akka malee rukutameeti jiraidha inflation yookiin qaala'insi dinagdee parsantii 52 tuqaashan akka ta'e kaasaa jira graafiik argitan sunillee kiraayisisii yookiin infleeshinii yeroo amma dinagdee Itoophiyaa irra jirudha gara mirgarraan diimaan suni dhuma infleeshinii yookiin qaala'insa dinagdee ka Oogustii ji'a Hagayyaa bara 2021 akka faranjiitti agarsiisudha parsantii 52 dabale gatiin commodity itti bitti yookiin tajaajila itti argattu jechuun kuni basically parsantii xiqqaadha. Kun giddugaleessaani dhagaa. Giddugaleessaa waan ta'eef malee. Kana harka dhibbaa fuudhee. Waan lafarratti arginu irraa kaatee olaantu xiqqaasii jechuufan. Wanti lafarratti mul'atu waan guddaadha. Kanaan oli akka ta'edha. Haa ta'uti gama mootummaatiin maaltu ibsamaa jira. Harka 26.5 nyaata irratti immoo harka 32 waan jedhuudha irra deddeebiidhaan kan isaanii ibsanii dachaadhaan gadi buusaniiti jechuudha kan isaanii ibsuu irratti argaman. Innumti mootummaan ibsaa jiru kun mataan isaa iyyuu immoo biyyattii keessatti yeroo dhiyootti kan mul'ate hin beekne sadarkaa olaanaadhaan kan ol ka'ee jiru ta'uusaa kan mul'isudha. Murtoon baankotaa kun maal bu'uura godhatee waan jedhu ati sila wanti kaaste ni jira. Hayyoonni maal jedhan maalidha namoota tokko dubbisaatanii ture mana ogeeyyii dinagdee akkasumas hojii baankiitti hidhataa namoota qabanii inni tokkoffaan rakkoo siyaasaa biyyattii mudatee jirudha. Biyya wal waraansa hamaa keessa jirtu waan taateef hanqinni maallaqaa mootummaa sadarkaa olaanaadhaan mudatan mootummaa hanqinni maallaqaa jechuudhaan wanti isaan kaasan ni jira. Baankiin biyyoolessaa rakkoo likiidii hamaa keessa waan jiruuf yaada jedhu isin kaasu kun egaa kuufamni maallaqa biyyattii sadarkaa olaanaadhaan gadi bu'ee jiraachuudhaan waan wal qabatu natti fakkaata ogeeyyiin kana caalaatti ibsuu ni dandeessu. Infleeshiniin yookaan qaala'insi jireenyaa akkuma ati ammattis kaaste sababa ijoo ta'uu danda'a jechuudha wanti isaan kaasanii ni jira. Mootummaan akka mootummaattis ta'e biyyattiin akka biyyaatti liqa argachaati hin jirtu. Qoqqobbii jala jirti IMF yookaan International Monetary Fund ta'e baankiin addunyaa Itoophiyaadhaaf liqa kennaa hin jirani. Gargaarsa kennaa hin jirani kun sadarkaa olaanaadhaan dinagdee biyyattiis butuchaa jira. Rakkoon sirna maallaqaa biyyattii rakkoo keessa akka bu'ullee wanta taasisee jirudha. Kanaaf sababni maali? Waraanuma Tigraay beekte. Waraana Tigraay keessatti sarbamiinsi mirgoota dhala namaa hamaan sadarkaa yaaddessaa ta'etti mudatee jiraachuu irra deddeebiidhaan kaasaa turanii biyyoonni addunyaa keessumaa biyyoonni dhiyaa baay'ee konsarni ta'anii dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan kaasaa turanii miidiyaaleen isaanii illee osoo hin hafin jechuudha. Inni kan biraa yakki duguugga sanyiitti deemullee sadarkaa sanatti akka raawwatamee jiru humnoota Eertiraa waraana Itoophiyaa fi kanaan wal qabate humnoota lola sana keessatti qooda fudhatan maraanii yakkoonni akkasii raawwatamaa turuudhaan wal qabateeti gargaarsi kunis liqni kunis kan adda citee jiru. Kun immoo gam tokkoon investimentiin biyyattii illee akka dadhabu taasiseeti kan jiru. Siluma wanti nuti ilaalaa turre jirra MTN'dhaan wal qabatee dhaabbanni Itiyoo Telekoomii biyyattii keessatti caalbaasii ba'e irratti dorgomuudhaaf karoorfatee turellee yeroo ammaa rakkoo biyyattii keessa jiru kanaan wal qabatee hariiroo isaa caalbaasii keessatti ni hirmaadde haqeeti kan jiru. Egaa taateewwan akkasii irra deddeebiidhaan diinagdee biyyattii mudachuu irratti kan argamu. Murtoon kun kan bu'uura godhatedha jedhu hayyoonni. Amma infleeshinii namichi ikoonomistiin Ameerikaa yookiin hayyuun dinagdee Ameerikaa kun akka kaasetti parsantii 52 jechuun fakkeenya amma
gatiin meeshaa infleeshinii yookiin qaala'insi jireenyaa parsantii 52 dabalee wannu fakkeenyaaf amma gatiin meeshaa birrii 10 bittu parsantii 50 dabalee yotte parsantii birrii 15 ta'ee jechuudha. Kuni average by the way average jechuun Itoophiyaa keessatti amma olaaltu gatiin soogiddaa amma birrii 100 ga'eedhaan kiiloon tokko soogiddi. Namni waa'ee dinagdee sirbee ture zawdu dhiyoo darbe soogidda sumuni birrii 40 galee jedhee sirbee ture. Soogiddi sumunii ture har'a birrii 40 yoo ta'u parsantiidhaan 100 200 300 fa'aa dhufa beek. Amma soogiddi birrii tokkorraa 100 gale meeqa jechuudha fakkeenyaaf parsantii 1000 waa dabalee jechuudha. Irra caalatti dinagdee Itoophiyaa kan qalaa jiru food item wanna nyaataa commodity nyaataa gabaarraa bittu kana qinxaaboo na commodityidhaan. Qinxaaboowwan nyaataa irratti akka malee ka dabalee dachaa 2-3 jechuun parsantii 100 200 bakka itti dabalee jira. Warri dabaliin jiru warri achuma jiranii warri parsantiidhaan gara giddu galeessaatti dabalan jiranii haa ta'uti akka addunyaatti infleeshinii parsantii 51 jechuun huge infleeshin 52 tuqaa jechuun qaala'insa diinagdee biyyi damdamachuu hin dandeenye qaala'insa diinagdee isa hamaadha. Haala amma jiru kanaan Itoophiyaan irraa hafuu dandeessi kan jedhu baay'ee yaaddeessaadha. Akkuma atuu kaafte rakkoo waraanaa rakkoon Itoophiyaa rakkoo siyaasaati rakkoon siyaasaa ishuu guddaadha. Kabiraa immoo baakloogii rakkoo dinagdee Itoophiyaa tana dura irra deddeebiin kaasaa turre hongee weerara waannisaa COVID-19 dabalee immoo amma waraana Itoophiyaan itti jirtu kaasuu hin dandeessa. Waraana wajjin wal qabatee dhiibbaa dippiloomasii tureen liqiin akka Itoophiyaadhaaf hin kennamne dhiibbaan godhamee dhaabbileen faayinaansii addunyaa kan akka baankii addunyaa fi dhaabbati maallaqaa idil addunyaa IMF faan liqii dhoowwachuudhaaf akka jiran suni mataansaa qoqqobbiin dinagdee addunyaa mataansaa investeroonni Itoophiyaa keessatti akka hin dhufne haala mijeessaa jira. Namooti biizinasiif jecha Itoophiyaa kan laalle godha investeroonni addunyaa namooti biizinasii proposaalii qaban hundi isaanii jechuudha. Kanaaf maal godhaa jiraadha namni maal godhaa dhiibbaa maalii qabaata ka jedhu tokkoffaa namoonni maallaqa xiree ganzab ka jedhan maallaqa lafa kaachuu caalaa infleeshinii sodaadhaaf jecha qabeenya dhaabbataa bitanii makiinaa bitanii even doolaara bittee yoon ingida atumti kun doolaara 1,000 bitte ji'a 2-3 booda infleeshinii Itoophiyaa gulufaa jira baay'ee ka dhaabbatullee miti. Sanaaf gara fuulduraatti gurguruu dandeessa deebitee kanaaf namooti economic dollarization ka jedhan namni doolaara akka bitu gabaarraa akka doolaara qabu hin godha. Baankonni immoo akka kasaaran godha basically. Kasaaraa guddaadha baankotaa fi dhiibbaan yookaan murtoon gama baankii biyyoolessaatiin baankota irratti darbe kun hubaatii maalii hordofsiisuu danda'a waan jedhuun gaafadheetanii ture hayyoo dinagdee kana jechuudha. Murtoon liqa gurguruu kun dhiibbaa guddaa qabaa jechuudhaan kan inni kaase ogeessi kun keessumaa baankota hojii baankotaa irratti liqa kennuun hojii ijoo baankiiti beekte akkuma maallaqa walitti qabuun jiru maallaqa walitti qabu sana immoo dabarsee liqeessuu qaba baankiin. Sababni isaas maallaqa walitti qabu kan namni achitti kuufatu baankiitti kuufatuuf dhala kaffala baankiin beekte. Maallaqa sana abbaa qabeenyaadhaaf yookaan qaama liqeeffachuu barbaaduuf liqeessee dhala sana argatee dhala sanaan dhala tajaajilamaa yookaan nama achitti kuufateef kaffalu sana yoo kompenseetiin goone yookaan yoo wal biraa madaalchisaa hin deemu ta'e baankiin maallaqa namni isa biratti kaa'ate qofaaf dhala kaffala taanaan baankiidhaaf kasaaraa guddaadha jechuudha. Kun kan guddina baankolee biyyattii sadarkaa olaanaadhaan hubuu kan danda'u kasaaraa guddaa keessa buusuudhaaf kan danda'udha jechuudha. Wanti isaanii naaf kaasan ni jira. Namoota irratti abbootii qabeenyaa irratti abbootiin qabeenyaa keessumaa sadarkaa olaanaadhaan namoonni investimentii irratti hirmaatan sadarkaa olaanaadhaan hubamuu danda'u murtoo kanaanii jechuudha. Wanti inni kaasanii jira. Sababni isaas hojiileen investimentii biyyattii keessatti hojjetaman liqa irratti beektee kan isaan rarra'anii deeman liqeeffateeti abbaan qabeenyaa kan ittiin investi godhu biyya sana keessatti gamoo ijaaruus haa ta'u yookaan oomisha garaagaraa oomishuus haa ta'u baankii irraa liqeeffateeti kan inni ittiin hojii investimentii hojjetu yookaan dhimma isaa itti ba'atu. Gaafa liqni kun dhaabbatu waan liqeeffatee ittiin hojii hojjetu yookaan hojii investimentii babal'isu dhabaa jechuudha. Sun immoo
hojii dhabdummaadha kan inni babal'isu. Investorri jiru taanaan abbaan qabeenyaa hojii investmentiin hojjetu taanaan hojii dhabaan sadarkaa olaanaadhaan biyyattii keessatti baay'atee jiru. Bakka itti qacaramu, bakka itti biddeen nyaatu, bakka dhaqee hojjete biddeen nyaatu waan itti afaan geeffatu, bakka argatu dhaba. Gama tokkoon foreign investmentiin hir'ateeti kan jiru biyyattii keessatti sababa yaaddoo nageenyaatiin, sababa waraanaatiin abbaan qabeenyaa alaa dhaqee biyyattii sana keessatti investi gochaa warri jiru baqataa. Warrumti jiru iyyuu baqataa jiru kaampaanii isaanii cufanii kaan jalaa barbadaa'e kaan jalaa miidhamee kaan kasaaranii keessaa ba'aati kan isaan jiran. Bakka kun ta'ee jirutti investorri inni biyya keessaa immoo akka inni waan kana keessa hin seenne hojii investmentii keessa hin seennee fi liqii ugguramaa yookaan daangeffamaati kan jiru. Yeroo akka kanaa kanumatti si dabaluufan na darbillee kaasnee jirra. Yeroo infleeshiniin akka kanaa maallaqi gatii dhabu biyya keessatti economic uncertainty jechuun waan gara fuulduraa karoorsuu hin danda'u abbaan qabeenyaas ta'e namooti biizinasii proposal qabatanii hojii biizinasii, hojii daldalaa, hojii investmentii warra hojjetan boru maal ta'a ka jedhu waan shakkiidhaan ilaalaniif waan murteessuu irratti baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Dandeettiin liqeessuu baankiillee hin dadhaba baay'ee. Baankonni amma akka ati jette waan namni qusate deebisanii kan liqeessan miti. Namni immoo yeroo kanatti akka qusatu hin jajjabeeffamu. Maaliif maallaqa ati qusattu asseetirra hoogodhame irra faayidaa qaba. Har'a qabeenya dhaabbataarra hoogoote boru gatii baasuu danda'a. Yoo har'a maallaqa qusatte akka inni darbe kaase miiliyoona tokkoon har'a makiinaan itti bittu guyyaa 2-3 booda Itoophiyaa keessatti miiliyoona 1.5 1.6 dhufa. Kanaaf namni maallaqa baankii kaawuu hin jajjabeessu. Haalli kunis hin jajjabeessu. Sanaaf dhiibbaa liqeessuu baankotaa fi dhaabbilee faayinaansii hin miidha. Murtoo kana amma siraaraa matseetii kana irratti dubbisaatiin ture. Murtoon kun murtoodhuma bazafaqada waan jedhani ordinary maal jedhani akka feete malee qorannoodhaan murtoo murtaa'e miti jedhanii beek amma mootummaa jechuun gartuu namootaati baay'ee. Gartuu namaati fedhii yookiin dhuunfaa waan giddugaleessa godhatu hin qabaata namni. Murtoon kun akka fakkeenya amma odeessaalee irratti garee keenya murteessaa namni bilaa oduu namni biraan nutti dabalamee waa murteessu qaba. Mootummaanis akkasi bahe namoota waa murteessa muraasa wayiitu jira. Yaadi biraa immoo fakkeenyaaf abbootii qabeenyaa mariisuu sirra jiraata, investoroota mariisuu sirra jiraata, steekholdaroota garaagaraa dhimma kanarratti mariisuu sirra jiraata. Amma warrumti pireezidaantota baankii SMS argan malee irratti hin maleenye waan kana. Kanaaf murtoon kun murtoo sirrii akka hin taane ekonomistooti amma barruu sanarratti arge kaasaati jiranii. Baankonni silaa loon yookiin gaafa biddir liqii kennanii moonitar gochuu qabu. Waan liqii kana maalirraa geessee jirta, biizines propoozaaliin kee maalirra jira jedhanii hordofuu caalaa maaliif liqii ugguruu filatan kan jedhu gaafii guddoodha. Baankonni hordofuu osoo danda'anii liqiin biizinasiif kennite hordofuu osoo dandeessu maaliif sadarkaa liqii dhoowwachuurra geessa kan jedhu gaafii guddoo kaasaa jira. Ikoonomistootiyyuu dhimma kanarratti atakaaroo garaagaraa jiru. Ideologically jechuudha. Mootummaan ashaaxirii dinagdee yookiin ikoonomik saabotaaj jedhee waama waan kana. Oomishtummaa dinagdee hin dadhabsa murtoonni kuni oomishtummaan hin jiraata taanaan sochii dinagdee irra dhaafu baatii guddaadha. Wanti oomishni biyyattiin gabaalaatiif dhiyeessitu hin jiraatu sun immoo qaala'insa doolaaraa yeroo ammaa biyyattiitti mudatee jiru ittuu hammeessaa jechuudha wanti isaan kaasan jira. Murtoon kun maal akeekaa waan jedhus gaafadheen ture. Murtoon akkasii kufaatii dinagdee fi siyaasa biyya keenya keessa jiru kan argisiisudha jechuudha wanti isaan kaasan jira. Inni lammaffaan garuu qabeenyi bifa kaashiitiin baankota keessa jiru mootummaan eessatti godaansisuu fi waan jedhu shakkii guddaa kan uumu ta'ullee wanti isaanii kaasan ni jira. Egaa gam tokkoon qabeenyi biyyattii meeshaalee waraanaa bituudhaaf kan oolaa jiru. Biyyattiin doolaara hin qabdu hanqina doolaaraa qabdi osoo jedhamu amma namoota baankii irraa doolaara fudhatanii ittiin gara Turkii fa'aa akka imalanii fi barraa'ee fi waajjira ministeera muummeetii barraa'ee fi nageen sun yoo jiraate nu argisiisuu dandeessu ittiin gara Turkiitti meeshaa waraanaa bituudhaaf imalaa jiran keessa waa muraasa ragaalee arganne keessaati inni kuni egaa biyyattii yeroo rakkoo doolaaraan hubamtee jirtutti dorgoodhaaf doolaara 30 walii galatti kan ba'aat jiru tarii bifa doolaaraatti jijjiiranii maallaqa kana bifa doolaaraatti jijjiiranii biyyattii keessa
alatti baafachuudhaaf adeemsa deemamuudha laata adeemsa akkasii kunii jechuudhaan illee wanti isaanii kaasanii ni jira. Imaammanni diinagdee sirni biyya bulchaa jiru hordofaa jiru waraanni biyyattii mudateef taateewwan waraana hordofuun dhufan goolabni siyaasaa biyyattii hunkuraa jiruu fi tasgabbiin dhabamuun investimentiin dadhabee oomishni gabaa alaatiif dhiyaatu xiqqaachuun diinagdee biyyattii haalaan hubaa jiraachuu irra deddeebiidhaan hayyoonni diinagdee kaasuu irratti argamu. Garamitti deemaa murtoo kana hordofee wanti dhufummoo waan jedhu fuulduraaf kan ilaallu ta'a bal'inaani gara qabxii xumuraatti ceene sa'aatiin keenyas waan deemee fi sana ilaallee haa baanu. Qabxiin keenya xumuraa hariiroo alaa fi dhimma waraana Itoophiyaa wajjin wal qabatu ta'a. Odeessa kaleessa AFP Agence France Presse baaseeni mootummaan France yookiin Faransaay jettaniin hariiroo waliigaltee waraanaa Itoophiyaa wajjin qabu adda kutuusaa gabaaseeti jira. Miidiyaaleen akka Deutsche Welle fi Itoophiyaa keessaa gabaasan dhimma kana ol harkaa fuudhanii gabaasaa jiranii. Emmanuel Macron michuu Abiy Ahmed turan gaafa badhaasa Noobeelii taane waggaa sadarraati. Waliigaltee waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa France kuni bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa 2 dura jechuudha irraa teenyee olaallu kan mallattaa'ee ture. Waliigaltee kana Macron Finfinnee dhufanii masaraa mootummaatti walii mallatteessuudha ragaan kan mul'isu. Waliigaltee sana hordofee immoo France Marine Force ka jedhamu የባህር ኃይል ka jedhaniin humna galaanarraa ka jedhan gara euro miliyoona 85 Itoophiyaadhaaf kennitee turte gara doolaara miliyoona 100 jechuudha. Egaa kun deeggarsa waraanaa ture. Deeggarsi waraanaa fi waliigaltee waraanaa mootummaan Abiy Ahmed France wajjin qabu adda citee jira. Kun maal ibsa ka jedhu gabaabsee si kaasa wanni asooftoo jiratti. Egaa waggaa 3 dura yeroo murtoon yookaan hariiroon waraanaa Itoophiyaa fi France gidduutti yookaan ministeera muummee jedhamuun nama aangoo irra jiruu fi mootummaa Faransaay faana taasifamutti baay'ee abdatanii turani beekte waggaa 3 dura haala turetti sababa sanaaf biyyattii illee gara adeemsa diimokiraasiitti ceesisa namni kun jedhanii waan abdatanii turaniif kallattii garaagaraatiin badhaasatti guuraa turaniiru deeggarsatti guuraa turaniiru gargaarsatti guuraa turaniiru hariiroon waraanaa kunis yeroo sana kan mallattaa'edha waggaa 3 dura jechuudhaan akkuma tikaaste doolaara miliyoona 100 humna galaanaa Itoophiyaa deebisanii hundeessuu wanti jedhu ni jira. Kana malees gama birootiinis tumsa waraanaaf taasisuudhaaf yookaan muuxannoo jijjiiruu ta'uu danda'a gama garaagaraatiin waraana Itoophiyaa tumsuudhaaf Faransaay wanti isheen waadaa galtee tureera. Haa ta'uti yeroo ammaa haqxeetti maaliif haqxee waa'uma gabaabaatti keessumaa waraanuma Tigraayitti wal qabatee waan deemaa tureeni. Waraanni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa waraanni Eertiraa akkasumas humnoonni Amaaraa kan waraana Tigraay keessatti hirmaataa turan yakka gurguddaa raawwataniiru jedhamuudhaan himatamuu irratti kan isaanii argamanii qaama yakkaan faalame kan immoo tumsuudhaaf kaayyoo hin qaban jarri kuni sababni isaas waliigalteewwan idil addunyaa isaan mallatteessan ni jiru biyyoonni kuni kan isaanii abbummaadhaan teeksan ni jiru gama sarbamiinsa mirgoota dhala namaatiin gama ijaarsa sirna diimokiraasiitiin kallattii garaagaraatiin wanni isaan jiruu koo jedhanii irratti hojjetan ni jira biyyoonni dhihaa kun irra jireessan jechuudha akkuma fedhii isaanii kabachiisuudhaaf socho'an jechuudha. Humni yookaan waraanni Itoophiyaa sadarkaa kanaan yakka kana keessatti kufee gangalatee argamuun hariiroon France waliin jiru kun akka cituuf sababa bu'uuraa ta'eera jechuudha. Ka'umsi hariiroo waliigaltee waraanaa adda citu tokko waraanuma Tigraay akkuma tu'ette waraanni Itoophiyaadha yakkoota guddaa Tigraay keessatti raawwatee jira. Egaa yakkoonni kunneen seera idil addunyaa international law'dhaan yakkoota nama gaafachiisanii yakkoonni kunneen yakkoota jajjaboo yakkoota waraanaa yakkoota duguuggaa sanyii yakkoota gudeeddii saamichaa waan kan kana wal qabatanii irra deddeebi'anii ka'aa waan jiraniif suni mootummaan hariiroo waraanaa mootummaa yakkamaa wajjin qabu bor gaafatamuun isaa waan hin oolleef sana jecha adda kutanii kabiraammoo maal agarsiisaa hariiroon dippiloomasii Itoophiyaa keessumaa humnoota super power even warra lixaa dabalatee akka France, United States, gamtaa Awurooppaa fi biyyoota Awurooppaa keessa jiranii baay'ee laaffataa akka jiru Itoophiyaan almost paria state ka Dr. Awwal jedhan tokko irra deddeebi'ee kaasaa. Paria state jechuun mootummaa addunyaan qoolleffatti diplomatically mootummaa baay'ee addunyaarraa kophatti bahe cornered kan ta'e
kabiraammoo mootummaa humnoota weerartuu alaatiif saaxila mootummaa akkasii ta'aa jiraachuu agarsiisa. Dhiibbaa hamaa jala akka jiru mootummaan giddugaleessaa kun sitti agarsiisa. Odeessi keenya mee wama qabxiidhuma gabaabaa kanaan wal qabatu waa muraasa immoo itti dabalee xumuruudhaaf jechuudha. Yeroo hariiroon biyyoota dhihaa wajjiniin mootummaan Itoophiyaa yookaan sirni Itoophiyaa bulchu qabaataa ture yookaan Itoophiyaan akka biyyaatti qabaataa turte daddaaqama yookaan kufaatii keessaa seenee jiru kanatti sirni aangoo irra jiru hariiroo gama biraa uummachuudhaaf immoo wanti inni deemaa jiru agarsiistuuwwan garaagaraa ni jiraatu. Iraan faana waraanaan walitti hidhachuudhaaf sirni aangoo irra jiru socho'aa jiraachuudha ragaaleen garaagaraa kan isaanii mul'isanii gama sirni aangoo irra jiru waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru wal qabatee diroonii Iraan fayyadamuu eegaluu isaa mallattooleen tokko ni mul'isu. Inuma dirooniin Iraan tokko Itoophiyaa irraa ergamtee iddoo wal dhabdee daangaa Sudaan waliin jiru keessa seenuun osoo basaastuu to'atamu maddii oduu biyya Sudaan tokko kan inni qabatee ba'e. Hariiroon Iraaniif biyyoota dhiyaa gidduu jiru immoo maal akka ta'e ni beekama. Ijaaf adaamiidha beektee biyyoonni dhihaa fi Iraanii. Hariiroon waraanaa Iraan waliin mootummaan Itoophiyaa uummateera jedhamee odeeffamaa jiru kun qabatamaa taanaan garamitti deemuu akka danda'u waan baay'ee gaaffii keessa nama buusudha jechuudhaaf nan danda'a. Yeroo kun hundi raawwatamutti yookaan tokkichumaan hariiroo Itoophiyaan biyyoota dhihaa waliin qabdu adda Iraan faatti akka hidhattuuf yeroo ta'utti uummanni biyyattii wanti beeku hin jiru, paarlaamaan biyyattii wanti beeku hin jiru. Wanti kun fedhii fi faayidaa yookaan kaayyoo nama tokko mataa biltsiginnaa sanarra dhaabbatee kan raawwatamu ta'uun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Sababni isaas hariiroo biyyi kun yookaan egereen biyyi kun addunyaa irratti qabaachuudhaaf maltullee kan murteessu waan ta'eef jechuudha. Murtoonni akkasii gochoonni akkasii. Egaa yeroo nu daangesseera malee dhimmoota kaasuu dandeenyu baay'ee qabnaa turre hangama kootiin abganuman jedha biraa. Daawwattoota keenya ajandaa jalqaba rakkaafne gabaabsinee kaasuudhaaf osoo odeessa keenyan xumuriin jilli ergama addaa United States ka Jeffrey Feltmaniin hoogganamu yeroo dhiyoo gara Itoophiyaa dhufuudhaan biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa fi Jibuutii akkasumas biyyoota baha giddugaleessaa keessaa United Arab Emirates akka daawwatu odeeffamee jira. Karaa State Department yookiin Ministirii Dantaala Ameerikaa bahee jira. Gorsaan nageenya biyyaalessaa ka United States Jake Sullivan Itoophiyaan waraana kaaba Itoophiyaa fi okkara bakkeewwan garaagaraatti jiruun ummati hiramaa akka jiru kaaseeti jira. Sanaaf jalqaba kan Twiiterii isaanii irratti jilli kun gara Itoophiyaa akka dhufu kan kaasanii. Sanaaf waraanni Itoophiyaa dhaabbatee mariin Itoophiyaa keessatti akka jiraatu mootummaan Ameerikaa dhiibbaa gochaa jira. Ergamni jila kanaas naannoo kanatti tasgabbii uumuudhaaf waan ta'eef tarii hojii marii negotiationii waraana dhaabuu fi gara national reconciliation yookiin araara biyyaalessaa waamicha gochuudhaaf ka jedhu ni jira. Kun immoo carraa isa dhumaati jedhan. Imalli nama kanaa ka dhumaa ta'uu danda'a waan jedhamutu jira. Odeessi keenya kanuma hanga yoonaa ture jalqaba irratti tumsaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay ilaalchisee waan jedhamaa jiru irratti gabaabsinee haasofnee jirra. Yeroo dheeraa fudhannee actually gabaabsinee illee miti. Ittaansee immoo kan haasofne waa'ee daddaaqama dinagdee Itoophiyaa fi waraana Itoophiyaa keessatti dhumarratti hariiroo Itoophiyaa fi dhimma waraana Itoophiyaa kan kaabaa gabaabsinee kaafnee jirra. Odeessa keenyaarraa anaa fi yoon hin gadaatu keessummeessee odeessa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniin jenna. Hawaasa Oromoo kutaa Ayiwaa magaalaa Suusiitii fi naannoo isii jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Ayiwaa koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Suusiitiitti
Hagayya 15 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN marii hawaasaa fi qophii bashannanaa addaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artist Yaallet Dinquu Jamaal Goodii fi Daawit Taasisaa isin bashannansiisuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Sioux Falls, Worthington, Omaha, Nebraska fi Greenland, Nebraska qophii kanarratti ni hirmaatu. Daayirekteriin OMN Muhammad Abdosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Stony Creek Hotel 333 Suusiitii Iowa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. 7122814394 7125779445. Haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa. Koree qindeessituu sagantichaa Suusiitii Iowa USA. OMN